This was something we didn't see him do much, though, kicking the ball long, and he's done it throughout this first half. We're into 2 minutes. This was something we didn't see him do much, though, kicking the ball long, and he's done it throughout this first half. We're into 2 minutes of additional time in this first half. Vega holds on. Alozano. To Chavez, tried to hit it, but it was well spotted. It's a good block. There's only one team. Hello guys, hi, Kimilton. Really trying to win this at the moment. Akkuma beekamu guyyoota lama dura taphni FIFA World Cup 2022 Qatartti eegalamuun yaadamaa kanaan wal qabsiisee weebsaayitii ajaa'iba bilbila keessan fayyadamtanii warroonni kubbaa hordofuu jaallattan intarneeta xiqqaadhaan bilbila keessan irrattis kompiitarattis osoo appilikeeshinii garaagaraa hin fayyadamne tarii yeroo makiinaa keessa jirtan bakka dalagaa jiraattan karaa ittiin kubbaa live kallattii afaan Ingiliffaatiin hordofuu dandeessan kan isinitti agarsiisuudha. Viidiyoo kana jalqaba haga dhumatti ilaalaa amma yeroo gumin osuma gara viidiyootti dabarra akkuma jalqaba viidiyoo kana irratti argattan bilbila kiyya fayyadameen laalaa FIFA World Cup laalaa jira jechuudha. Bilbila kiyya fayyadameen FIFA World Cup laalaa jira jechuudha. Kun warra internet free qabdan bifa amma asirraa agartan kanaan ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Internet keessan saffisa qabaannaan ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Jalqaba wanni recommendation godhu browser barbaaddan yoo fayyadamtanis ilaaluu ni dandeessanii. Garuu browser kanaan recommend isiniif godha Brave browser kana Play Store irraa fi iOS irratti isin hirkattanii jalqaba step isinitti amallisu. Amma browser barbaaddan Google Chrome ta'ee kan barbaaddan yeroo seentan goonni isin gochuu qabdan Google irra deemtaniituma websaayitii kana kan asirratti agartan kana maqaa isaa barreessuu qofaadha jechuudha. Okay, Google seentanii genuine.com jettanii barreessuudha qabdan. Kun akkuma agartu anu recently barreessee waan hin jiruuf na dhufee jira. geniusnab.com jettaniituma barreessitan kunoo barreessanii search ni gootan. Search erga gootanii daawwattoota kiyya garanatti isin fudhata full interface website kana fakkaata jechuudha. Kubbaa live'dhaan tamsaasa kallattiitiin afaan Ingiliffaatiin isin dabarsa tapha tokko osoo isin goone isinirriif kan dabarsu ta'a. Isiniif ni dabarsa kun akkuma agartan asirratti watch live Mexico and Poland yaa tapha amma karan jalqabaani ilaalaa turesanii akkasumas taphoonni biraatas filannoo hedduu isiniif kaa'ee jira. Kubbaa qofa miti futboolii wantoota biraatis kan live hedduu dabarsa. Futbool jettanii baaskeetista hedduu filannoo ni qaba. Filachuu ni dandeessanii. Amma fookasii gara futboolii irratti waan mata dureen keenya karaatti sanirra waan ta'eef kanaaf gaa tapha isin ilaaluu barbaadan keessa ni filattanii anama Meeksikoo fi Poolaandii kana haa banee isinitti agarsiisu irratti ni cuqaaftan. Irratti yeroo cuqaaftan gaa taphni keessan kallattiidhaan kan isin eegala akkanatti yeroo isiniif bahu asii yeroo muraasa kanaaf ni sekondiiwwan muraasa giddaan akkanatti baa full screen gurraacha kun yeroo sekondiiwwan muraasa booda tapha live tamsaasa kallattii kan isinitti agarsiisu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin quality bareedaadhaan interneeta megaawaatii 2 takka hanganaan ilaaluu ni dandeessanii. Kanaaf mana keessan teessanis DSTV keessan warri mana hin qabne moobaayila bakka dalagaa irratti makiinaa keessatti bilbila keessan irratti kompiitara keessan irratti ilaaluu ni dandeessanii. Kun akkuma agartan bifa kanaan tapha hunda ilaaluu ni dandeessanii. Amma boqonnaa ba'anii jiran fakkaataa live double tap kan yeroo guutuun full screen isiniif ni taha. Silkii keessan rooket godhatanii ilaaluu jechuudha kan isinirra eegamu. I hope ka jaallattan asirratti jala kana sagalee kan itti guddifattan
ni tahaa jechuudha. Websaayitii But if no one passes the ball, there's nothing he can do. We know the numbers. We spoke about the numbers beforehand. But if you don't get the service, you're not going to be in the game. Let's have a look at Mexico's chances because they've had that. Asirratti wanni mention isin osoo isin kaafne dabaluun barbaanne biroo saroota biraa warroonni fayyadamtan aadsiin yookaan beeksisni fuula iskiriinaa kana irratti dhufee isin dararuu danda'a yeroo isin akka tuqxan gara waan biraatti isin geessu akka waan biraatti seentaniif isin kuchisa yeroo dabaltaabii gootanis garatti isin kuchisa hedduu isin rakkisuu ni danda'a garuu biroo saraan amma an fayyadamaa jiru Brave browser kana Play Store irraa ni argattanii yoo fayyadamtan beeksisni isin hin rabbashu jechuudha. Fuula iskiriinaa kana irratti yoo tuqxan wannoonni gara biraatti akka daawloo godhataniif karaa isin kuchisu hundi hin jiru jechuudha. Wanni isin rabbashu hin jiru. Akkasumas beeksisa kana karaa biraa karaa ofirraa oguruu dandeessan Lions shed about the possession and they've had more joy. jechuudha. Karaa biraa karaa ni jira viidiyoo kanaan dura an hojjedhe YouTube kiyya Saif Tech jala ni laatan description box linkii kana jala isiniif ninkaa kun akkuma agartan viidiyoon kun asitti torbaan lama dura kan hin gadhiise formaata beeksisoota aarsii hin barbaachifne kanneen nu jeeqan haalata ittiin ifirraa urgu jechuudha. Viidiyoo kana ilaaltan linkii description box jala ni jira. Description box yeroo isin juga viidiyoo tokko YouTube irratti akkana yeroo ilaaltan description box My storage went from this to this in 5 minutes. Okay, storage lafti jettuga akkana barreeffama viidiyoo YouTube irraa ilaaltan viidiyoo kana akkanatti asirra barreeffama kanarra al takka yeroo godhutan asii kunoo description inbox lafa kana moorii gizeetti asii waa hedduu kan jiru asirra aappii as tuqaa buufadhaa yookaan weebsaayitii as tuqaa ilaalaa kan jettu kana as jalaan hirkattan jira achuudha. I hope akka na hubattan jetti ilaala kanaaf bifa kanaan laaluu ni dandeessanii kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa biraa akkasumas weebsaayitiiwwan biraa appilikeeshinaas ta'e karaa ittiin tapha kubbaa miilaa kan World Cup kanaas ta'e Champions League Premier League hunda ittiin hordoftan kan qabadhe isiniif dhufuta. Karaa TikTok fi karaa YouTubenis ni argattanii YouTube Saif Tech subscribe akka gootan gamanumaan isin afeerraa Saif Tech subscribe gochuu hin dagatina. TikTok irratti Saif Tech follow nu godhaadha. Gara Facebook illee ni argattanii tarii mention isiniif godhu yoo barbaachise TikTok fi YouTube follow gootan malee hin bira hin dabrinaa. Gaaffii qabaattan koomentii jalatti drop godhaa. Viidiyoo biraatiin galuutti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.